Ashamaa jirra jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromoo Ispoortii. Nageenya keenya kan jaalalaa bakka isin jirtanitti isin haa gochaa odeeffannoo ispoortii saatanaaf qabanne gara keessan dhiyaannee jirra. Hanga dhumaatti nu faana turuun dagatinaa. Tapha galgala irraan tanaa Morookoo fi Faransaay gidduutti gaggeeffamuuf jiru irratti wantoonni adda addaa baay'inaan kan eegaman ta'uun kallattumaan ifatti himamaa jira. Morookoo keessatti qophiileen adda addaa baay'inaan taasifamaa jiraachuun dhagahamaa kan jiru waggaa ta'u gama biraatiin ammoo addunyaa irratti biyyoonni baay'een deeggarsa tapha kanarratti qaban ibsachuudhaaf kallattiiwwan adda addaatiin qophiiwwan adda addaa taasisuun himamaa jira. Taphoota kanaa wajjin wal qabsisee odeeffannoowwan ajaa'ibsiisaa jiran walitti qabannee harka qabna. Odeeffannoo keenya gama biraatiin ammoo tapha kaleessa gargar Arjentiinaan Kirooshiyaatti injifatte boodam taphataan beekamaan biyyattiidha Liyoonel Mesiin haala addaatiin dinqisiifatamaa jiraachuu fi biyyattiin ammoo kabaja isaaf wantoota adda addaa raawwataa jirtu akkasumas wantoota inni dubbatee jiruu fi taphni kun tapha isaa tapha dhumaa ta'uu wajjinii fi riikardiiwwan adda addaa sadarkaa biyyattiitti akkasumas sadarkaa tapha waancaa addunyaatti inni fannisee qabatee fi qophii tapha waancaa addunyaa irratti isaan taasisaa jiran wajjinis wal qabsee odeeffannoowwan murteessaa dhagayuu qabdan jedhu walitti qabannee harka qabna. Kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoowwan kana guutuu isaa dhagayuudhaaf hanga dhumaatti nu faana turaa jechaa bal'ina odeeffannoo ispoortii isaa tanaaf qabannee dhufnetti isin dabarsina. Tapha waancaa addunyaa Qatar Dohaatti xumura waancaatiif gaggeeffamaa jiruun galgala irraan tanaa taphni Morookoodhaa fi Faransaay gidduutti gaggeeffamuuf jiru haala addaatiin eegamaa jira. Lammiileen Morookoo gareen biyya isaanii tapha waancaa addunyaa walakkaa xumuraa Faransaay waliin taphatan ni injifatan jaanii abdiin eegaa kan jiran hoggaa ta'u namoonni hedduun akka isaan har'a seenaa hojjetan rabbi kadhachaa jiru. Morookoon biyya Arabaa fi Afrikaa yeroo jalqabaatiif waancaa fudhachuutti dhiyaataa jirtu hoggaa taatu torbaan darbee Poorchugaal injifachuudhaan bakka kana geesse. Magaalaa buufata doonii dhiha Morookootti argamtu Kaasaablaankaatti warri kaafteeriyaa banatan tapha jireenya isaanii keessatti isa guddaa ta'e kanaaf qophii guddaa gaggeessaa jirani. Minjaalli qulqullaa'ee jira. Deeggartoonni kaafteeriyaa magaalattii dhaqanii simachuudhaaf iskiriinii taphni kubbaa miilaa itti ilaalamu duratti teessoo isaanii tarree galchanii taa'aa jirani. Karaa gubbatti alaabaa fi hidhannoon tapha kubbaa miilaa mandara seena qabeetti Madiinaa jaamtu dhuunfatee kan jiru hoggaa ta'u dargaggoonni kubbaa miilaa ammoo guyyuma kana ni dhufan jaanii takkaa hin eeyne jechuudhaan haala gaariin eeggataa jirani. Injifannoon Morookoo lammiilee biyyattii irra darbeen guutuuwwan Afrikaa fi biyyoota Arabaa injifannoo guddaa akka ta'etti eegamaa kan jiru hoggaa ta'u biyyattiin maallaqa miiliyoona hedduutti lakkaa'amu garee biyyoolessa isaaniitiif baasanii qopheessanii jirani. Baasiin biyyattii milkaa'inatti waan dhiyaate kan fakkaatu hoggaa ta'u Morookoon walakkaa xumura waancaa addunyaatiif darbuu biyyattii keessatti gammachuu guddaa uumee jira. Har'a biyyi waancaa addunyaa kanaan dura darbe injifatte Faransaay waliin tapha jabaa gaggeessu. Naa wajjin wal qabsiisuudhaan leenjisaan Morookoodhaa Waliid Regraayin waancaa addunyaa irratti seenaa hojjechuudhaaf deeggarsa guutuu Afrikaa fi biyyoota Arabaa qabna jeem. Uummata Afrikaa fi Arabaa if duubaa qabna jechuudhaan leenjisaa Waliid kan dubbate hoggaa ta'u kun gaarii ta'ee garuu jalqaba uummata Morokootiif taphanne jechuudhaan kan dubbatee fi waancaa addunyaa irratti gara nusa xumuraatti darbuun Morookoodhaan seenaa addaati. Yaani biyyattiin kanaan dura al tokko qofa sadarkaa kana irra kan geesse hoggaa ta'u kunis bara 1986 yeroo lammaffaadhaaf waancaa addunyaa irratti yeroo hirmaatte ture. Biyyaa fi garee kootiin baay'een boona kan jaan leenjisichi tapha dursuun ibsa yeroo kennan dubbatanii. Uummanni nuuniif waamaa jiram uummata Morokoo hunda tokkoomsinee jiram kun maallaqaa fi waancaa kamirrayyuu caala garuu taphicha mo'achuudhaaf qophiidha jechuun kan dubbatan hoggaa ta'u Morokoon jalqaba garee ishee keessaa qabxii 7 tokkoffaa taatee kan darbite hoggaa ta'u booda Ispeen biyya carraa waancaa addunyaa Qatar injifachuu qabdi jaamte tilmaamni guddaan kennameefii ture mo'achuudhaan nusa xumuraatti dabarte. Biyyoonni jajjaboon akka Biraazil, Kirooshaan mo'amuudhaan dorgommicha keessaa yoo bahan Arjentiinaan Neezerlaandii mo'achuudhaan gara waancaa xumuraaf gaggeeffamutti darbitee jirti. Ammaan tana ammoo taphni cimaan Morokoon Faransaay wajjin gaggeessu miira addaatiin eegamaa kan jiru hoggaa ta'u qophiileen tapha kana hordofuudhaaf taasifaman bakkoota hedduutti duruun raawwataa jiraachuun mul'ataa jira.
Odeeffannoo tapha waancaa addunyaa Qatar Doohaatti gaggeeffamaa jiru wajjin wal qabatee ba'aa jiru kan biraatiinis kaleessa galgala Arjentiinaan Kirooshiyaa 3-2 wajjin injifachuu wajjin wal qabsisee Arjentiinaanis kaleessa galgala irraa jalqabuudhaan hanga guyyaa guutuutti injifannoo kanatti gammachuu isaanii uummanni ibsachaa kan jiru waggaa ta'u taphataa cimaa biyya isaaniitii fi biyyattiin isaanii sadarkaa kana akka geessuuf gumaacha guddaa gumaache Leenol Masiidhaa fi sadarkaalee adda addaatiin biyyattiin haalota adda addaatiin waa'ee isaa yeroo kabajju mul'ataa ture. Helikoophteraan lakkoofsa maaliyaadhaa Leenol Masiin uffatuu fi kan maqaa isaa qabu bal'inaan qabuudhaan magaalattii fi biyyattii guutuu gubbaa Arjentiinaan baliisaa turuudhaan gammachuu guddaa injifannoo isaa gammachuu guddaa kan ibsattee fi akkasumas oolmaa inni biyyattiif ooleef yeroo galatoonfattu kan mul'ate waggaa ta'u. Arjentiinaan galchii Lionel Messiin lakkoofsee fi akkasumas taphataan sarara fuula dura garee Man Cityidhaa fi ganna 22 ta'e kan Lionel Messi jalatti guddate Alvarez galmeesseen kan injifatte waggaa ta'u. Lionel Messiin galchii tokko waggaa lakkoofsu penaalitiidhaan Alvarez ammoo galchii 2 walitti aansuudhaan galmeessuun biyyi isaanii akka injifannoo boonsaa kana goonfattu taasisanii. Arjentiinaan yeroo xumuraatiif waancaa addunyaa kan mo'atte bara 1986 hoggaa ta'u yeroo san akkuma Messiin maqaa guddaa ammaan tana qabaachaa jiru Diyaagoo Maaradoonaan umrii isaa ganna 25 dursaa taphattoota addunyaa ta'uudhaan yeroo itti maqaan isaa ol ka'ee mul'ataa ture. Amma Messiin ganna 35 hoggaa ta'u dursaa taphattoota Arjentiinaa ta'uun Qataaritti biyya isaa xumuraaf kan dhaqqabsiise hoggaa ta'u waancaa addunyaa tokko irratti galchiiwwan 11 lakkoofsuun riikardii Gabriel Baatistuutaa cabse. Biyya isaaf galchii hedduu lakkoofsuudhaan riikardii Maaradoonaa harka tures harka isaatti galfate. Lionel Messi wajjin wal qabatee odeeffannoowwan bahaa jiran keessaa Lionel Messiin tapha kana booda yaadota miidiyaaf kennaa jiruun taphni kun isaaf tapha waancaa addunyaa isa dhumaa akka ta'e kan dubbataa jiru hoggaa ta'u gama biraatiin ammoo seenaan Lionel Messi wajjin wal qabatee kan ka'uun Lionel Messiin waancaa addunyaa Raashiyaan bara 2018 qopheessite irratti biyyi isaa Arjentiinaan waancaaf ga'uu dhabuu isiitti abdii kutachuudhaan tapha biyya isaaf taasisuu irraa akka soorama ba'u ibsee ture. Boodarra taphattoota duraanii Arjentiinaa fi jaalattoota ispoortii biyya isaatiin kadhatamee yaada isaa kan jijjiire hoggaa ta'u Messiin waancaa chaampiyoon liigii laaligaa fi kan kilaba isaa duraanii Baarseloonaa waliin injifatus biyya isaa waliin waancaa homaa tokkollee mo'atee hin qabu. Bara 2014 waancaa addunyaa Biraazil qopheessite irratti xumura waancaatiif kan dhaqqabanii turan hoggaa ta'u malee galchii Maariyoo Goontes Jarmaniif lakkoofseen mo'amanii waancaa dhabanii galanii. Bara 2018 yeroo Raashiyaan qopheessite ammoo Kiroosiyaan 3-2 mo'amanii osoo walakkaa xumuraatiif hin darbin kan isaan hafanii. Dabalataan waancaa biyyattii Laatiin Ameerikaa irratti wal dorgoman Kooppii Ameerikaa irratti walitti aansuun yeroo 3 bara 2016, 19 fi 2020 takka xumura waancaaf kan dhaqqabanii turani. Injifannoo jalqaba biyya isaanii waliin goonfate garuu Kooppii Ameerikaa 2020 takka hoggaa ta'u morkattuu isaanii Biraazil takkaa fi duwwaan mo'achuudhaan kan injifatanii turani. Injifannoon kun erga soorama ba'uu isaa ibsee booda yaada isaa jijjiiruudhaan kan inni argatedha. Ammas kana booda hin mo'adhu jechuudhaan abdii kutatee kan ture waancaa addunyaa mo'achuudhaaf qarqara gubbaa kan ga'e Messiidhaaf injifannoon waancaa addunyaa hiikaa guddaa qaba. Sababni isaa waan hunda mo'atee kan dhabe waancaa kana qofa waan ta'eef jechuudha. Sadarkaa Diyaagoo Maaradoonaa fa'aatti akka hin waamamneef kan mormii irratti kaasaa tures biyya isaa waliin waancaa kana mo'achuu dhabuu isaati. Kun morka isaa yeroo hundaa Kiristiyaano Roonaaldoofiis seenaa wal fakkaataadha. Roonaaldoon amma ganna 37 hoggaa ta'u biyyi isaa Poorchugaal biyya Afrikaa Morookoodhaan mo'amuudhaan waancaa keessaa baatee jirti. Messiin yoo waancaa addunyaa kana kan mo'atu ta'e walfalmii Roonaaldoo fi Messii gidduu jiruuf deebii guddaa ta'a jechuudhaan addunyaan tapha ammaan tana gaggeeffamaa jiru kanarratti Messiin sadarkaa kanarra ga'uudhaa fi tapha tokkicha biyya isaaniitii fi isaaf hafe kanarratti xiyyeeffannaa guddaa kennitee eegaa jirti. Kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon ispoortii keenya satanaaf qabannee dhufnee hanga sagantaa keenyaatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa isiniin jechaa sagantaa fi odeeffannoo ispoortiitti aanuun hanga walitti deemnutti nagayaan nuuf turaa.